Adoolessa 8 2026 oduu bu'uunni Turkii kana simbiraan geenya. Fiifaan yuutuubeera beekamaa Ashoo Speed jedhamuun beekamu irratti arrabsoo sanyummaa raawwatame jedhame qorachaa jira jedhe. Federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa Fiifaan dargaggeessa Ameerikaa miidiyaa hawaasaa irratti hojjechuun beekamu Darren Jackson maqaa Ashoo Speediin beekamu irratti arrabsoo sanyummaa raawwatame jedhamu qorachuu jalqabuusaa beeksise. Taateen sun torban darbe yeroo taphni Arjentiinaa fi Keep Verde gidduutti taphatamee turetti raawwatamuu ibse. Fiifaan Ashoo Speed yuutuubii irratti hordoftoota kitila 57, TikTok irrattis kitila 57 qaba. Yeroo ammaa taphoota waancaa addunyaa Ameerikaa keessatti gaggeeffaman kallattiin tamsaasaa jira. Tapha Arjentiinaan Keep Verde 3-2 injifatte irratti uffata garee Keep Verde uffatee isteediyeemicha keessa ture. Achiis deeggara Arjentiinaa tokko waliin mormii keessa gale. Namni sun afaan Ispeeniin deemi daggala bineensotaa keessatti boo'ii go cry to the zoo jechuun arrabsoo sanyummaa fayyadame jechuun himatame. Wal mormiin isaanii sun kallattiin miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'aa kan ture yoo ta'u, sana booda dubbichi bal'inaan mormii kaaseera. Sana irratti hundaa'uun Fiifaan ibsa baaseen taatee sana saffisaan qorannoo jalqabuusaa beeksiseera. Fiifaan ibsa baase keessatti waancaan addunyaa tokkummaa, danoomaa fi wal kabajuu jajjabeessuuf qophaa'e malee bifa gogaatiin wal qooddiinsi akka uumamuuf miti jechuun ibse. Himannaan Ashoo Speed irratti dhiyaate sun kan dhaga'ame taphataan Faransaay Kiliyaan Mbaappee miseensa mana maree Paaraaguwaay tokko irratti himannaa wal fakkaataa erga dhiyeesse booda ture. Naatanaa'uun US motora jeettii Turkiyyeetti akka hin gurgurre akeekkachiisan. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naatanaa'uun Ameerikaan xiyyaara waraanaa F-35 yookaan motora jeettii Turkiyyeetti akka hin gurgurre akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Gaaffiif deebii Fox News waliin taasisaniin Naatanaa'uun gurgurtaan akkasii madaallii humna ba'aa giddugaleessaa jeeqaa jechuun akeekkachiisan. Dabalataanis dhumarratti naannicha keessatti olaantummaa humna qilleensaa Israa'el kan mirkanaa'ee fi ejjennoo Ameerikaan ba'aa giddugaleessaa keessatti qabdu balaadhaaf kan saaxilu akka ta'e dubbatan. Turkiyyeen xiyyaara F-35 argachuu qabdi moo hin qabdu jedhamee gaaffii gaafatameef Naatanaa'uun mootorri xiyyaara waraanaa isaaniif kennamuu qaba jedhee hin yaadu jechuun deebisan. Turkiyyeen biyya guddittiidha. Nama Israa'el akka dhabamsiifamtu ifatti waamicha godhaa bultii jedhan Naatanaa'uun pirezidaantii Turkii Resiip Taayip Erdogaan maqaa dha'uudhaan. Erdogaan walakkaa Qorphiroos qabachuu, Giriik doorsisuu fi waa'ee Yerusaalem mo'achuun qabachuu ifatti dubbachuu isaa himte. Naatanaa'uun akeekkachiisa sana kan kennan yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp walgahii neetoo Turkii Ankaaraatti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf turanitti Turkiyyeen mootora jeettee F-110 argachuun sagantaa F-35tti deebitee akka makamtu abdii qabduttidha. Akka xiinxaltoonni waraanaa jedhanitti Turkiyyeen mootoroonni kunneen xiyyaara waraanaa dhoksaa dhaloota 5ffaa mataa ishee kaan akka humna itti kennu akkasumas xiyyaarota waraanaa sadarkaa olaanaa oomishuuf tattaaffii taasiftu keessatti akka galtee ijootti akka itti fayyadamtu barbaaddi. Sigiga lafaa Chaayinaatti mudateen lubbuun namaa darbuun dhaga'ame. Kaaba lixa Chaayinaatti sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 21 darbe. Balaa sigiga lafaa kutaa bulchiinsa Gaansuu magaalaa Loonginaatti mudateen namoota miidhaan qaqqabe 33 keessaa namoonni 21 lubbuun darbuun himame. Hojii lubbuu baraaruu hojjetameen namoonni 12 lubbuu ooluu CCTVtu gabaase. Sigigni lafaa sun sababa akkamiin akka mudate haga ammaatti wanti barame hin jiru jedhame.